itu haxaaluun ziraatellee Oromoon haxaaluudhaaf deebitu jedham. Haftee haxaaluu kan ta'e Kadir Martuutiin namoonni waan jedhan dhagaa. Namni gariin Kadir Martuu maraatu baa'urdo. Aboo Kadir Martuutiin maraataa jette maraata miilaan deemaati. Kadir Martuu jechuun ija. Innis waan kanaaf immoo deebii gabaabaa kennee jira. Natu ko jechuun dhuftee kana natu ko misaaf girgiddaanin si dhawaati. Akka keetii afurtamaan akkanatti dachitti. Namoonni baay'inaan aaranii waan kanarratti yaada ofii kennaa jiru. Kaantuuta tusii keessatti ibditti qabate fakkaatu. Kadir Martuutiin raabbii isii fi Kadir Martuu darajaadha. Ustaazni guddaa kan jedhamu musliimannaa keessaa ba'anii gara ጴንጤ deemaniiru jedhamaa jira. እስልምና ወደ ጴንጤ የመጡት ቤተሰቦች እነሆ ከሰሞኑ በሲዳማ ክልል በርከት ያሉ ሙስሊሞች ወደ ፕሮቴስታንት መምጣታቸው እየተነገረ ይገኛል። ይህም ብቻ ሳይሆን ከዚህ ቀደም ፕሮቴስታንት የነበሩና በተለያየ ምክንያት ኮብልለው ከእምነታቸው ወጥተው ወደ እስልምና የተቀላቀሉ በርከት ያሉ ሰዎች ወደ ፕሮቴስታንት እየተመለሱ ሲሆን የሚሆነበት ዋነኛ ምክንያት ከሰሞኑ ሲዳማ ክልል ላይ በአንድ ቤተክርስቲያን የጾም ጸሎት ታውጆ ስለነሱ ሲጸለይ ቆይቶ ነቢ መጀን ጀቹናም ነቢ መጀን ኦሩታ ገረብራቲን ሞ ረመዳን በኤራ ረመዳን ሂ ከሜረ ግዴ ጀራሙ ሸይጣን ሰኒ ከመዘደማ ሚቲ አመንታ ሙስሊማቲ ወራፈ ባኒ ሙማሊፎ ሊኩሽ አከራመዳን ቢ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኢድ ሙባረክ ኑን ጀደኒ ካኒ ታቀኝም አመሰግናለሁ ቻሉኝ እንድታቁም ገነዘበው እሱን ግን ጠይቁት በሚገባው ህግ አካሄድ ጠይቁት አሰቃዩት አይመለከትኝም ጨርሻለሁ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያቅልኝ ስለምፈልግ ነው እኔ ወንድሜን አምጥቼ ልጄን አሳድጋለሁ አንተ ከህይወቴ ውጣልኝ አላግዝው ይወቅልኝ ውጣ ከህይወቴ ውጣልኝ በቀዩ ታግያለሁ እስከዛሬ በቃኝ ጠላት ያለብኝ ሰው ነኝ እኔ እስከዛሬ ትቼዋለሁ አልፈልግም Ramadani በኡንሳ መልጄ ተኩልኝ ገሩ Ramadani አከቢኒ ሞ ከስኑን ጀደኒ ቱራን ዛሬ አመት ለየብቻ ነበርን ያሁኑ አመት ሁለት ሆነናል ለሚመጣው አመት ደግሞ ኢንሻአላህ ሶስት እንሆናለን ኢንሻአላህ አብረን ሆነን ኢድ እናሳልፋለን እንኳን አደረሳችሁ እንወዳችኋለን ሰዲታኔ ስንትዱፍ ነጀደኒ ካኒ ለመንቲኒ ለገረ ዜሮ ትሌቢቲ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkam jirtu jarramanta bara jarramanta protestant jarramanta ጴንጤ jarramanta orthodoxi jarramanta ፍቅርሲስሚ የሮ ከነ ከሰቲ ዶክተር አብይን አረብሳ ከንቱሪ ያመገሩ በየት ገሩዳ ጀደ ወንትኒ ሐሳቱር ዋን ጉዳቱ ጀረ ገረብራቲንሞ እስንገሩ አከሚት ጅርቱ ኦጂን በርኖኒ ማልፈካት ደሞ ባይስቲ በሬዳ ጅረም ወጋሶ ደማ ፍርተመጋ አጅርተቶ ቴኔሩ ሚኒቱ ቲንፉዲ ገሩ ሞጋሪ ደምሸኒ ወልታት ያከ ከነ በሬዱንኪ አተው መለጆሌ ወጋሶ ደመጋኒ ፍሞዳምዚ ጉዳን ጅሩ Dubartiin umrii 25 ol geette maal dhaamtaa fi jettan akkanumaami akkasee aboo namni umrii 25 gahee haadhaaf abbaa bira taa'u akka nama du'eetiin laalamaa gadi baay'ee rumii jenneeni maaltu badde selumaa waggaamii qasitti maan ture waggaa 25 geessetta rumuu qabda jenna maaf gurbaas sana deddeemee maaf maalti rakkina maalii qaba gurbaan sun jechuun rakkina saamii mi koomenti jedhate barreesse dhugaa rabbicha akka kana kadhatamte akka kana sin jaalladhatu ni sin jedhu kan itti diddu ati eenyuun Detaliire ati shaakiraadhamu moo ati mucaa keenya maakii waynu masalqanne haadha maali eenyu fuudha gaashii nama fuudhaadhaatti itti maalaalani eenyu fuudhaan maal tilaalatan fakkeenya tokkummaa silaalata jaalata fakkeenya na fuudhii rabbichi yoo jette fuutama fuutu rabbi jecha rabbi jechuun akkami ati nama diini koy ati nama diini na fuudhii na bulchi na qaraa isisi jaaladhe usun jette ofirraa deebistamoo fuutu dhiiraati sumatu nu fuudha kayetu kuni deemi heerumi waan wanni si fuunu tokko hin jiru waan takka wallahi labis ምክርና ቡጢ ለሰጪ ቀላሉ ጀት ጀርሱን dhugaadha baqa kabalaanii fi gorsi nama kennuuf baay'ee qallaalidha haa ta'u malee isa furatu fi immoo baay'ee jabaadha dhiiraafis illee dhaamsa qaba namichi kun dhiiraa hoo maal lamdashi nama dhiiraa ka umriin achi fagaate moo kan umrii 30 seene namni dhiiraa umriin isaa achi fagaatee kan fuune goommaa makiinaa goommaan qabne kam akkanuma dhaabatu ka ofii socho'uu hin dandeenye ka bakkaa bakkatti ni mallee jechuudha dhiirri umriin isaa achi fagaatee jaartiin fuune
umrii koo gaafadheen nufa. Ati waggaa 12 naan jilleen. Ani waggaa 12. warra du'aatii ummata keenya rakkoo ummata keenyaatiin immoo warra daldaluu barbaadanii jiru. Har'aa jalqabnee piroogiraamii baasuu qabna. Har'aa jalqabnee piroogiraamii baasuu qabna. Bakka yaada keessa sana dhiisitii isa fooqii 2-3 ijaarsisuu dhiisitii amma gara kanatti deebitii. Bitii ofitti deebitee waan kana yaaduun dirqama amma bakka atis immoo fooqiin sun haafuushee rakkoon qabu bakka an xumurama gaafa rabbi jedheen dhuma rakkoon qabu. Kichifchifii ilkaan kichifchifii. Je ilmaan Oromoo kan ta'e Kadir Martuu namoonni gisee akka kanatti arrabsanu dhaga'uun baay'ee nama aarsa. Innis immoo waan kanaaf deebii guddaa kennee jira. Natu ko jechuun dhuftee kana natu ko misaaf girgiddaanin si dhawaati akka keetii 40 kanatti dachitti salaaqaati. Waay. Takka inni nama bubbee qilleensa dhaqa buutan ta'e 40 siin jee 40 keetii walirra si cibsa. ummata kiyyan tuqiniin siin jechaa jira. Wallaalummaa keeti wallaalummaadha kan hin biraa namaa miti kan hin doorsisaa jiru. Namaas namni walitti bu'een hin jiru. Ummata kiyya irraa hin shayxaanaas ta'e awwaa'uun balaa qalaan lolaa bara uummata kaan lola laalan. Namaanis lolaan jiru. Eenyuun lolaan daa'ima jira kan hin loluun wallaalaa jira kan hin barsiisu. Maali si wallaaltota aboo? Yeroo dheeraadhaaf kan dhukkubsataa ture amma garuutti deebi'anii gurbaa kana akkanatti arrabsuun keenya harka nu nyaachise deebisnee ciniinu nuti ta'a. Namoonni akka kanaatti yaaddanu keessattuu immoo abbootii amantaa jedhamtanii uummata biratti kan fudhatama qabdanu tokko tokko deebitanii namoota kana yeroo arrabsitan yeellaatanu sun isinirraa maaltu baratama ijoolleen gara gadi jirtu isinirraa maal baratti akkamitti namni akka kana uummata kanaaf akka kana quuqamee dhiitamee beelaan biyyaa bee akkamitti akka kana jechuun mirga qaba. Wanti kun garuu namoota baay'ee aarsee haasofsiisee jira. Arra sheekhaaroo beektu Kadir Martuu arrabse bakka rabbii sange aboo Kadir Martuutiin maraataa jette maraata miilaan deemaati. Kadir Martuu jechuun ija namni ija takka qabu kattaan ni taphatu yookaan immoo biyya ni taphatu nutiif Kadir Martuu ija waan ta'eef Kadir Martuu ijaan laaluu fi bikka inni ba'ee bahuu yookaan sagalee isa biratti ol kaasuuf yeroo si beeksisa naamusa keedi viidiyoo Kadir Martuu irratti teleedisa yoo kaasu baatte waan ati haasooyitee waan ati taate karaa miidiyaa si gabbaasu waan Sumayyaan nolee dhufeetiin jira naamusaa fi kabajaan kintaala abbaan nuti kintaala firaa deebisa baalagee. Nama tokko lama qofaa miti waan kana kan haasaa jiru uummata baay'eetu irratti aaranii dubbataa jiru. Namticha fuula udaanii ka sheekaroo beekin jiru kana biraan viidiyoo kana koppiliin ishee riipoost godhuudhaan biraan naagaya dhageeffatu namticha fakkotaa fuula udaanii kaantuta tusii keessatti ibditti qabate fakkaatu. Kadir Martuuti irraa bu'isii fi Kadir Martuu darajaadhaa deeru. Sooshaal miidiyaan kun nama beekaa fi wallaadhaadhaafis jallaa fi diriiraadhaafis maraataa fi fayyaadhaafis carraa walqixanuu kanneeti في Kadir Martuu social media kan gubbaara wal agartan malee darajaan tisan daraja adda addaati. Kadir Martuu miizaanii isaa sirra ulfaate itti gahuudhaaf hedduu takka sidhiba jechuudha. Kadir Martuu wallahi la'adiim asoo du'aan isaa janaazaan isaa si caale jechuudha. Ati ammoo irra deddeebitee asoo dhalatte Kadir Martuu hin geessu haguun dhibba silaa irra deddeebitee dhalatte Kadir Martuu ta'uu hin dandeessu jechuudha. Namticha fakkotaa fuula udaanii ummanni Oromoo guutuun social media kan gubbaara jirtan akkamiin namticha fakkotaa fuula udaanii kana Kadir Martuu qabsaa Oromoo kutaa korota akkaniif qabsaa yookaan raadhorkuu dandabda namticha kana. Akkasii Kadir Martuutti boongizee kana ija uummata keenya jaamsuu irratti gatii lakkaamu jenna. Namoonni al tokko yaaddaniitu dubbatanii bareedaadhaan jedha. Gara biraatiin immoo namoonni ammas Dooktar Abiyyiin arrabsitan. Awwaayii keessanii haasa'uu hin danda'u. አፍሪካ ውስጥ እኮ የነዳጅ መኪናን የከለከለ ብቸኛ መሪ ነበር። እንግዲህ አሁን እንደምታውቁት እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች በነዳጅ ምክንያት ተቸግረዋል። ኦልሞስት ሁሉም ሀገር ይህንን አስቀድሞ የተረዳ መሪ ነበር። የተረዳው የለም እንጂ ምናልባት ይህ ችግር በሳምንታትና በወራቶች ውስጥ የሚዘልቅ ከሆነ የብዙ ሰዎች ህይወት አደጋ ላይ ይወድቃል። ይህንን አስቀድሞ ተረድቶ ነበር። ከዚህ በላይ ለሀገሩና ለህዝቡ የሚያስብ መሪ ማን ይምጣ? ግቡና እስኪ ሰርች አድርጉ ጎግል ላይ አፍሪካ ውስጥ ብቸኛ የነዳጅ መኪናን ባን ያደረገ የከለከለ መሪ ነበር። ይህ መሪ ሊመሰገን ይገባ ነበር። የብዙዎቻችሁ መሳቂያ መሆን አልነበረበትም። ቆም ብላችሁ ልታስቡ ይገባል።
Dooktar Abiyyi jechuun nama afaan taraa nama tokkotiin kan haasa'amu miti. Dhugaa rabbicha hojii inni hojjete hundi keenya iyyuu ija qabataa jirra malee arguu dadhabneeti miti. Magaalaan akkas bareedus wantoonni tokko immoo dhowwamuun jira. Yehdaasii giddib jennii waggaa meeqa guutuu kan itti laffaani dhumuunsa. Biyyi guddachuunsi amma haa ta'u malee rakkinni gurguddaan uummata keenya irraa kan gahaa jiru ni beekna. Rakkinoota kana keessa darbin immoo waan guddaan eegaara jennee ni amanna. Keessattuu muqeen uummata Oromoo keessaa nagaa argataa jiru. Uummanni baay'inaan keessatti dhumee jira. Hacaaluun keessatti dhumee jira. Wanti kun akka inni madaa guddaa nuti ta'e ni beekna. Haa ta'u malee galata guddaa argachuu qaba namni kun. Wanti kana haaseef immoo isa kana arrabsaa ture waggaa meeqa guutuu arrabsee faannoo kan deeggaraa ture yeroo ammaa keessatti immoo uummata keenyaaf warri gadi baatanii abbushee irratti duultanii hundumti keechaniyyuu amma abbushee ga'uura fokin immoo afaan keechan hin baasanii abbusheetti dubbachuudha fi dirgaamee argachuun sinirra jira. Mee afaan Oromoo sirrii mattaasa hime waan biraa mitiiti. Maal wanti uumoo fi raamoo fakkaatu kun immoo eessaa baate qoshaasha. Jalqabuma nama arrabsuun dura jalqabuma waan tokko haasa'uu tikeetiin dura afaan Oromoo sirriitti haasa'uu bari. Obboleessa isaa akka taate iyyuu sirriitti hin beesistaati. Afaan Oromoo iyyuu sirriitti dubbachuu hin dandeessu. Qoshaasha. Maasheen uumoon fakkaatu kun hin jedhaman. Yoomiyyuu taanaan wanta Abbuu Zallaqaa nu godhee hin dagannu nun. Dhugaan sitti maan. Faannoon inni faarsu Abbee Dongorootti wanta inni godhe hin argineeti. Faannoo inni faarsu Salaalee keessatti obboleessa Qobeessumaa medhee morma mure. Haadha koo harma isaanii harma mure dhaqee. Qoshaasha maalitti beektate ruuzii kuuftee garaa kee hiiteessitee asii onlaayinii irraa haasa'u malee. Nama keettiin Bessumaa medhamee Qalamaaroo eessatti argitati. Warra Gudeedamaaroo eessatti argitati. Warroota iddoo tokkotti mulluu ta'anii mana keessatti reeffi isaanii gubate eessatti argitati. Mexexee jechuu malee mexexee miriixittii wayi qoshaasha. Maalaadha ishee nama aarsitiin jennee gaafa muuziqaan mucaa kanaa gadhiifamu faamiliin koo hundi keessa laayivii irra teenya sana booddee yuutuubii Abbush Zallaqaa aan sabiskiraayibii goonaa jecha hin argina immoo gaafa sana dhugaa rabbi sheerii godhaa intaletti marraa gettii kanaaf. Namichi kun mootummaa kana arrabsaa ture. Mootummaa kana irra darbee immoo namoota uummata keenyaatiif waggaa meeqaan xalaata. Hacaaluun akkas jedhee ture yeroo tokko. Jarri nama gumaati. Diina uummata keenyaati kan inni jedhaa ture jara walii galee uummata keenya kana akka kana ajjeessaa ture. Har'ammoo deebi'ee muuziqaa isaanitti gurgurachuudhaaf wanta akkasiin jiru. ይህ ከኋላ የምትመለከቷቸው ወደ አርሲ አካባቢ ላይ የተደረገ ነው። ተማሪዎች በትምህርት ሰዓት ላይ ማለት ነው በጫት ቤቶችና በሺሻ ቤቶች ላይ የሚያዘወትሩ ተማሪዎች በእውነት ትምህርትን ብቻ መከታተል ሲገባቸው ማለት ነው ይህ ድርጊት ላይ የተሳተፉ ተማሪዎች በአደባባይ እንዲህ የተገፉ ሂደዋል ማለት ነው። ሁሉም አካባቢ ላይ ይህ ነገር በጣም አስተማሪ ታሪክ ነው። በእውነት ተማሪዎች ትምህርትን ብቻ መከታተል ሲገባቸው ማለት ነው በትምህርት ሰዓት ላይ በተለይ እነዚህ አልባሌ ቦታ ላይ የሚገኙ ተማሪዎች ላይ በጣም እርምጃ ሊወሰድ በረቶትኒ በሩምሰ በረቹ ዲሰኒ አዳፈ ባንጌ ደብተረ ውዲቴ ብሪሜ ካምቤቴስቲ ከን አቲ ገሩ መነጻቲ ከን ዴምቱ አቲ ኤኙ አከታቴ ገሩ ናፊን ገሩን ቦር ብየቲ ከን ኒ ቡልች ተጀለሜ ከን ኤገም ati eenyu akka taate naangaru abbaa faatikii kan ta'anii si eeggataa jiran ati eenyu akka taate ani hin beeku biyyi kan teessee si eeggataa jirtu ati eenyu akka taate hin beeku bor ilmaankii kan si eeggataa jirtu ati eenyu akka taate ani hin beeku rakkinaadhaaf abbaa keetii sana argaa atarra caatiidhaan kan itti tasnaannaa jirtu ati eenyu akka taate ani hin beeku haa ta'u malee oduu biyya keenya keessaa yeroo baanu keessatti immoo Israa'el namoota 4,000 ol mana hidhaa keessaa akkasiin qabdu ni beekama 4,000 ta'in 4,000 ol baay'eetu jiru namoota kana mana hidhaa keessaa akkasiin qabdu ni beekna namoota kana immoo namoonni kun Gazzaa yookaan immoo namoota Falastiin akka jarri ta'an ni beekna yeroo kana keessatti murtiin du'aatti murteeffamuudhaaf jedhamee jira. Hammeenyi daangaan qabne addunyaa irratti mul'ataa jira. Yeroo ammaa kana lammiileen Falastiin Israa'eliin keessatti mana hidhaa lafa jalaa turan guyyaa kaleessaa murtiin du'aa dhaddacha irratti itti murtaa'aa ture sa'aatii ammaa bifa isin argitan kanaan assaqaayamaa jiru. Biyyoonni addunyaa mirga ilma namoomaa jedhanii dubbatanu waan akkanaa quban qabanuu laata. Karaa biraatiin biyyoonni Arabaa maqaa Islaamummaa moggaafatanii Iraaniin wal xalaateeffatanu Islaamni addunyaarra maqaa walitti moggaasuudhaan wal cunqursaa taa'u dhiibbaa akka kanarratti wal ta'ee dhiibbaa geessuu hin danda'u. Maqaa moggaasuutti immoo wanti jara caalu hin jiru. Biyyoonni musliimaa baay'een kan qabeenya qabanuu fi dandeettii qaban garaa ofii gabbaruu fi Doonaald Tiraamp gabbaruu irratti kan xiyyeeffatan yoo ta'u sa'aatii ammaa kana miidhaan addunyaa kana irratti argamne raawwatamaa jira. Odeeffannoo akka kana argachuuf mana keenya
follow gochuu akkuma sin dhageessanii murtiin du'aatti murteeffamee jira namoota kana haarigize jarre duudhaa jedhan waan isin dhibu keessaa biyyi tokko kan baate kan haasofteen jirtu namoonni kun haarii maal balleessanii akka jarra ajjeefamanus ani hin beeku biyya keenyatti nama ajjeestanii illee waa tokko hin jedhamu garuu biyyoota tokko tokkotti yoo nama ajjeestan ajjeefamtu jarri kun garuu nama ajjeesanii osoo hin taane mirga ofiitiif gatii jarri falmataniif akka kana ajjeefamuudhaaf akka jarrite dhageenyee jirra. Namni hedduun maaliif umrii isaanii xiqqeessanii himatan? Dubartii gaafadhu. Jaartii meeqa fuudhuu barbaatte? Takkuma fuudhuu fedha. Yeroon siif maali? Eeboo. Eessa jiraachuu fedha? Itoophiyaa ta'e Adaamaan jiraachuu fedha. Namni maaliif wal jibbu? Tokkoon gaa. Namni waan jibbu waan isin jaalanneef. Namni of jaalate nama biraan jibbu jechuun. Hojiidhaati hojjechuu barbaadu maal? Online marketing. Hinaafan maali callaa? Milkaa'ina namaatti gammaduu dhabu. Walumaa galatti gammaduu dhabuudha. Namni hinaafuun gammadu. Mana barumsaatti akka kuftee? Haalaan. Namni tokko aarsaa namaaf kafalee jechuun maal jechuudha? Waan lubbuun isaa akka gaariitti jaallatu sun dabarsee nama biraatiif kennuu jechuudha aarsaan. Osoo aangoo argattee guyyaa tokkoof maal godhuu barbaadde? Tiktaakiin dhabamsiisa. Maaltu nama giga? Kijiba. Haraaraa yookaan suusii maaliif qabda? Buna. Yeroo kanatti irra hedduu nama addaan baha. Maaliif jettee yaadda? Waan waliin galiniif. Barumsa guddaan ati jireenya kanarraa argatte maali? Kophummaa. Namni callisu nama kam? Nama hamaa. Bada wayii jechuun nama kam? Nama irra dhaabbatee boruu yaaduu hin dandeenye. Jabinni dubartii maali? Daa'im. haa ta'u malee dubbii keenya ammaatti yeroo deebinu keessatti እስራኤል ፓርላማ በእስራኤል እስር ላይ የሚገኙ ፍልስጤማውያንን በሙሉ በሞት ሊቀጣ ነው የሞት ፍርድ ሊፈርድባቸው ይህንን የሚያደርገው እንግዲህ በእስር ላይ የሚገኙ ፍልስጤማውያን ላይ ዴስ ፔናልቲ ወይም ደግሞ የሞት ፍርድ የሚያስፈርደው ነው ወይም ደግሞ የሞት ፍርድ የሚፈቅደውን ቢል ከሰሞኑን ፓስ አድርጓል ወይም ደግሞ ከሰሞኑን አጽድቋል። ይህም የሞት ፍርድ የሚፈረድባቸው አክትስ ኦፍ ቴረር ወይም ደግሞ የሽብር ወንጀል ወይም ደግሞ ቴረር በእስራኤል ላይ ፈጽመዋል የተባሉ ፍልስጤማውያን ላይ ነገር ግን በጣም ያስገረመው ነገር ጂዊሽ እስራኤሊ የሆኑ ፍልስጤማውያን የገደሉ ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ድርጊት ፍልስጤማውያን ላይ የፈጸሙ ሰዎችን ግን ተመሳሳይ ቅጣት አያገኛቸው። ይህም ቢል ወይም ደግሞ ይሄ አዲሱ ህግ እንግዲህ በቀጣዮቹ 30 ቀናት ወደ ተግባራዊ ይገባል ወይም ደግሞ ተግባራዊ መደረግ ይጀምራልም ተብሏል። ያው የተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ይሄንን ቢል ክሪቲሳይዝ ያደረጉት ነው ወይም ደግሞ እየተቃወሙት ሰዎችም እያሉ ያሉት እንግዲህ እስራኤል ኤክስኪዩት ማድረግ ትፈልጋለች ወይም ደግሞ መግደል ትፈልጋለች ፍልስጤማውያን ዓለም ደግሞ ይፈቅዷል ይሄንን ነው። እስካሁንም ድረስ ከበደርዘን የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያን በእስራኤል እስር ቤት ውስጥ እንደሞቱ እንደተነገረ ያው የፍልስጤም ባለስልጣናት ይሄንን ነገር ዋር ክራይም አጌንስት ዘ ፓለስቲኒያን ፒፕል ወይም ደግሞ ፍልስጤማውያን የታወጀ የጦር ወንጀል ወይም ደግሞ እንደ ጭፍጨፋ አይነት ነው እያሉ የገለጹት ነው። እንግዲህ የፍልስጤም ባለስልጣናት አሁን ላይ በእስራኤል እስር ቤት ውስጥ ከሚገኙ ከ9500 በላይ ፍልስጤማውያን መካከል ማለት ነው 1/3 የሚሆኑት ወይም ደግሞ ወደ 3100 3200 አካባቢ የሚሆኑት እስካሁን ድረስ ትራያል ተደረጉ ወይም ደግሞ ምንም አይነት ኢራን ስሙ እስራኤል ወንተ ከነ የሮ ሙርቴሲቱ ከሰት ጋዚም ኢራን አኒስ ሂደምቶታ እስራኤል ፊ ዩኤስ ዱአኒን አደ በጀቴም ኢራን ልቡ ፈለስቲኖታፍ ልቡ እስራኤል ፊ ዩኤስ ጀቹን ሂደምቶታ እስራኤል ፊ ዩኤስ አጀሱ አከ ደንደሱ አከክቴም እስራኤል ሂደምቶታ ፈለስቲን አጀሱፍ ከሮራ ባፈተ ሂናብዱ ታናን ኑቲስ ተርካንፊ ወል ፈካታ ፍረና ጀቴም ፓርላማን እስራኤል ሂደምቶታ ፈለስቲን የከ ጉርጉዳ ጀደ ኦፊ ኢትሞጋዘ ሂደ ጅሩ አጀቻን አደቡፍ ሙርቴ ደበርተ ሆጂራ ኦልቻ ታናን ኢራንስ ሂደምቶታ እስራኤል ከን ሁምኖታ ኬኛ ደበለቴ ሀርካ ኬኛ ረጅረን ዱአን አደቡፍ ቆጲደ ጀቹን አከከቺፍቴ ልቡን ነማ ወልቅታ ከንጀቱ ኢራን ወረ ልቡ qabaata lubbu namaaf kabaja hin qabneef kabajni hin malu jechuu ishee dhaabbanni oduu waanaa niwus jedhamu gabaaseera. Egaan isin dhimma kanarratti maal jettu odeeffannoo dabalataaf immoo kana foloo gochuun dagatanaa kaleessa irraaf Iraanis murtii kana murteessitee jirti. Israa'el yoo jaroota kana ajjeesti isinis immoo namoota Israa'elaawii ta'an biyya ofii keessatti hiitee jirtu namoota sana akkasiin ajjeeftu beeksistee jirti. Addunyaan gara kamiin akkasiin deemaa jirtu baay'ee nama dhiba. Haa ta'u malee biyya keenya keessattis immoo yeroo deebinu Adonaayinis akka inni ajjeefamudha jedhee dhageenye jira. ወገን ምንድን ነው የምሰማው? አዶናይ በዚህ 60 ቀናት ውስጥ ይበላል እያለች ነው። ያው ይበላል ማለት ይሞታል ማለት ነው። ወይ ይሞታል ወይ የገባበት ይጠፋል ነገር እየተናገረች ነው ያለችውና ምን አይነት ነገር ነው? እንዴትስ ነው እንደዚህ ልትል የቻለችው? በጣም እርግጠኛ ሆና ነው እየተናገረች ያለችውና እስኪ ይሄንን ጉድ ስሙት። እኔ በጣም ነው የገረመኝና በዚህ አጋጣሚ አዶናይ ይሄንን ነገር እንደቀልድ ማየት የለብህም ብዬ ነው ማስበው። ይሄንንም የተናገረችውን አካል እንግዲህ በምን ምክንያት እንዲያለች እንዳለ ልታጣራ ይገባል እላለሁ። እስኪ እናንተ ስሙና ምን ትላላችሁ በዚህ ጉዳይ? ሐሳብ አስተያየታችሁን ከስር ጻፉልኝ። ቪዲዮውን ግን ስሙት። የሆነ ሰው በዚህ 90 ቀን ብያቸዋለሁ አይደል? አሁን ስንት ነው? 30 ቀን አልቋል። 60 ቀን ይቀራል። የሆነ ሰው ይበላል። ይሄን እነግራቸዋለሁ። በቃ ሹር ነኝ፣ እርግጠኛ በቃ ይሄን እነግራቸዋለሁ። ወይ ይበላል ወይ ወጥቶ ይቀራል። አለቀ። ድምጽ የለም፣ ይጠፋል። አለቀ።
ከሁለት አንዱ ይሆናል። ይህ ግን ምን ያስተማረሽ ስለ ማህበረሰባችን? በቃ መሆን ያለበት ነገር መሆን አለበት። እኔ አምንበታለሁ። ከዛ ይረሳል፣ እንዳጫሉ ሁንዴሳ ይረሳል። አይ ዶንት ኬር አባውት ለምን ብትል ማለት ነው ለዓላማ እንቅፋት መጻፉ ይላል ገብቷል። አብሮክ መድረክ ላይ ያስወጣክ ሰው ማለት ነው እንቅፋት የሚሆን ከሆነ አስወግዶ ይላል እያስወገዱ ነው። ስለዚህ አሁን እንቅፋት ይሆኑ አሉ። ምክንያቱም ወደ ግራ ነው ወደ ቀኝ ነው ይሄ። ለምሳሌ ይወዳብ ለዓላማዬ የሚያሰጋኝ ሰው ካለ አስወግጄ ከማለፍ ወደ ኋላ አልልም። ያን ዓላማዬ ሹር ኮንኩኝ ማለት ነው። እሱም ኢትዮጵያ ውስጥ ኮንኩኝ እኔ አሁን ለምሳሌ ባለስልጣን ነኝ ልበል። ከዛ በኋላ እንቅፋት የምትሆንብኝ ከሆነ እውነቴን ነው የምነግርህ ዓላማዬን ለማሳካት እዛ ጋር ለመድረስ አረጋለሁ። እያደረጉ እኮ ነው። ህዝቡ ግን ለምን ነው ከታች ያላችሁ ደንቆሮች እነ ዶክተር አምባቸው እነ ኢንጂነር ስመኘው ስንት እኮ ተመልቷል። እነ ጃንቤት ከስመኘው ይበልጣል። ኖ እታች ያለው ደደብ ደንቆሮ ነው። እኔ እኮ ለማዳን እኮ ነው። ለምን መሰለሽ እነዚህ ሰዎች አያውቁም። ከመሬት ተነስቶ እውቅና ሲሰጣቸው ቦታ ሲሰጣቸው ትንሽ ገንዘብ ሲሰጣቸው በለፈለፉ ጠፉ አይደለ? ስለዚህ አሁን ላይክ በሬ እሳሩን akkasiin jedha jirtu dhageessaniitu qanii 90 keessa gurbaan kun akka ajjeefamu himaa jirti. Wanti siin beektu jira haa ta'u hin beeknu. Mucaan kun garuu amma Ameerikaa akka inni jiru ni beekna. Mucaa kana rabbiin haa eegu jennaa waan dhufu meemeen ilaalla. Gara biraatiin immoo እኔ እኮ ዱብሩማ የደብስታ ቀን ድንግልና መልስ በንከማ ሲደብስካ ዱብሩማ ሲደብስ አጭ ከዛ ትፈቻለሽ ኦጋሜ ቀሙዱ ተችቴ አከፍደት ና ደብስ ከዛስ ይሄ ሁሉ አመት አስቀምጬ ሃው አከሚት ሲደብ ማፍ ከኒት ሲለ እንደማይመለስ ለምታቂ ነው ችግር ይሰበከት ይገትት ደም በርባዲ እሱ ማብራት ትንገት በርባዲ ከኩፈ ማን ከሰራ ፈልጊ ቤት ውስጥ ነው ሲቀጥል እሱ ደግሞ አይሆንም የምትል ከሆነ ደግሞ አይ ኮኔን ታው ካለ እንደቢሶ ጀቴሞ ቪዲዮ ከናንድራ ቁላቴ ዋታ ኮዞልፋቲን ከሲካቴ ትጅራ ይሰገድ ኢሴን ዱ አንቺ እብድ ካሜራ ዶይሳ ኖራባ ትርቴ ጉጃን ተናከጥቷል ነረጌታ ዋን በርባዲ ወራብዴ ሚደርተው ገዲስት አና ምትከሚለው ሽቱ ሚለው ፊናጀሳ ፊናጀሳ አችቦት እንዴ ነው አሜ ሀገዲስት አረ ወንድ ኮንሻንቺ ማይን ሙጫን ቆይ ማሊያ ዳድርቲ ወሮታ የቹ ማይን ማላሳ አድርቲ ሐሳና ጋራ አመኩን ሙጫን ኩን አመነ ጋሳ አድርቲ አረጆ አሁን ልብሴን ልግባና ልብሰት በር ክፈትልኝ ማን ከለከለሽ ወይ የታክሲ ነው ከፍልሻለሁ ጫኘው አይደለም ልብሱ ለቤት ውስጥ ያለው ነረፋዩ እንደው ተኛሉ እንደው እዚህ ጋር ነው ስለወገረ አንቺም በእነሱ ሰው የላትም ሰው አንቺ ምን በእነሱ ወንድሞቹ አሉ ቤተሰብ አለ አንቺ ማን ነሽ ማን ላከሽ አንቺ ጠበቃ ነሽ እነሱ ለምትነግሩ መፍታኑ ተናገር ሲሳቆ ከነ ጎቴቲን ኢስቱ ተረሴቴ እናሳያለን እንደዚህ ፊትራፕ ላይ ረዋ ጠብቅ ምን ስላገባች ከሬስ ሳታገባ በ10 እንዲ ተሰልፈ ያገባታል ይላር ገለግ ሰንድራታል ተፈለገ ቦስኒ ሀጣ ጉርጉሩ ደለ ሁላኮ በለሰ ማን ኢረነ ዳብስቶ ሄዳል ጉርጉሩ ገባስ ቸርቻሮን ጭጭሪ ተከል በቸርቻሮ ቆራርጠሽ በቸርቻሮ እንደ ሽንኩርት ከታትፊና ቁጭ አርገሽ ሽጫጭ አንቺ ምን በእነሽ በእኛ ማለት ነው ወደህ ነው ፈልገኝ ነው አልፈልግም አንቺ ማን ይፈልግሻል ወልም ፌተኑ ወልዲሱን ዋንቶኮ ወልዲሱን ጉዳዳ አከከነ ወደረብ ዙራ ዴቪተኒ ጂሰነ ሰንሰደኑ ኮ ድርበታተኒ ያባንዴራቴ ነው ገላንጀሩ ማሊፉ ገሩኑ እንተኒና ማከሰ ገለ ቦድሶ አዲስ ነው ሰከታራፍ ቀን ከንፈከተው ሮታ ሰከንታብራ ተሙሉት አኔ አንሱ አቴኙኒ ኮሚቴ ጀርት በረስከ አከደ ጀረመ ይወናናው ጀንቶርተን አልጀራም መልተኩ